haasofsiisee, tiktookiin haasofsiisee, iimoo banatee haasofsiisee, waatsaappii lakkoofsa kiyya fakkeessee banee lakkoofsa kiyya akka dhiyaatu. Namoota keessan harkaa qabaanii listi isaanii. Lidhaalik wanni nu rakkisee waan kana laaffisanii ilaaluun tokkoffaa hawaasallee jeeqaa jira. Har'aa waliigalatti lakkaa'ee haga humna kiyyaatiin maqaa kiyyaa fi suuraa kiyya qofaan qabaname 262 ga'ee jira. 262 diinagdee maxxansee jira feesbuuk irratti. Duuba akkam goona? Bifa kamiin uummata daawwaa goona? Har'a feesbuuka tiktookii kiyyaa olitti ka hordofamamu tiktookii feekiitti akka kijibaa san hordofame jechuudha. Garatti waa maxxansin yoo nuti finni waa maxxansin waan akkanaatu jira of eeggannoo godhaa jenneen hawaasni keenya immoo barumsa inni bakki irraa fuudhallee hin beeku khayriin dalagaa jira. Erga khayrii maqaa keessaniin dalagi maal rakkoo qaba? Kun waan kun baay'ee rakkisee sagantaa keessan isin harkaa balleessullee wanna qabxii kadhaan warroonni maqaa kiyyaan feesbuuk banattanii jiraattan yookiin immoo garii namaa tarii jaalalaafillee ta'uu danda'a. Jaalala akkasii immoo hin jiru jechuudha. Jaalallee haddii qabaatu qaba. Suuraa namaa maxxanfatuun haddii qaba. Wanni kun hedduu nu dararee gara ittiin dawaa goonuu qabnee jirra. An amma nama meeqaatama naddaawwan. Gaaf tokko masjida Araattanyaa kan Hararitti argamu waa'ee ajandaa isaa tokko sheekota jidduutti kaa'amee ture. Feesbuuka kiyya fakkaatanii ana fakkaatanii waa maxxansan. Sheekotiin achi lolaniiti akkamitti ibsaa waan akkanaan irratti hojjeta jedhanii namanna himatanii namni naddaawwale. Anaa miti jedhu firaa deebisee haga sadarkaa vanniitti nama geessu jechuudha. Nama wal ficcisiisu. Oduu kijibaa maxxansu. Annama muuziqaa gadhiisu beeka feesbuuka kiyya ibsa ustaaz ibsaa Hasan jedhee banatee posti godha. Illuminaatii posti godha. Duuba hawaasni namni reef kaleessa tiktookii seeni feesbuuka kaleessa seeni maalitti beeka? Uummanni keenya uummata baratee miti harki guddaan. Uummata baratee miti parsantaan 90 hin baranne uummanni keenya. Barumsa idilee kana keessattuu teekinooloojii hin beeku namni keenya. Hanga muraasa teekinooloojii namni beeku. Waan feesbuuka waliin ooltan laayikii fi sheerii fi poostii beekuun feesbuuka beekuu miti bara. Waan tokko addaan gingilchanii dhugaa fi dharadda beekuu danda'uun beekumsa guddaadha. Kanaaf warroonni zuumii keessatti yookiin iimoo keessattis suuraa qilleensa nasrii bubbisee ta'e maqaa tokko nam tokko ittiin beekame maqaan sun kanama saniiti. Alhamdulillah man sabaqa. Hayti abbaa dursee fi anama maqaa qilleensa nasrii bubbiseen kun dhugaadha maqaa kiyya qabu uumamaati miti. Garuu maqaa kiyya qabu hojii itti namni maqaa sadii qaba jedhan. Tokko maqaa haadhaaf abbaan namaa baaftu. Tokko maqaa ilmaan waamaman ilmoo ofiitiin waamaman. Sadaffaan maqaa hojiitiin waamaman namni. Sadaruu keessattuu shari'aan haqa lafa kaa'ee jira. Moggaasa tokko namni moggaafatee isaan beekame taanaan haqatti qaba. Har'a addunyaa gubbaatti kassasuu danda'a. Mana murtii dhaabuu danda'a. Maqaa mana nyaataa tokko ittiin baafatte. Waajjira waan tokko ittiin baafatte tokko dhufee sirratti bane mana murtii itti kassasuu dandeessa. Bara isaa laalanii kamtu dursaa seerota silaa guutuu qaban laalanii nama sana harkaa hiisisuu danda'u yookiin sadarkaa hiisisuutitti. Haala sadarkaa sana kan jiru sa'aatii kanatti rakkannee jirra. Kun inni beekna warra jaalala osoo hin ta'in warra jallinaati. Warra hattuu tokko lakkoofsa isaa barbaadanii na erganii maqaa kiyyaan kuma 600 nyaatatan jechuudha. Maqaa ustaaz ibsaa san jedhee bakka hunda dubartii beeka dubbiseetuma 600 akka sirriisiisaa warri baankii daldala Itoophiyaa galatoomanii nu erganii jira. Nama lamaan jala deemee ilaallee bilbilee lakkoofsa argadhee. Ani ibsaa sanaan jedhanii yeroo dheeraaf maqaa kiyyaan nyaataa ture risiitii fi lakkoofsa bilbilaa kee suuraa kee bakka jirtu hunda argannee jirra. Gocha akkas fokkatu san qabamullee dandeessu. Sirra gahuullee hin danda'amu. Birriin argatte sun isin fayyadu gaafa maqaan kee ol bahee si miidha. Waan akkas gahuma akkasi daleedhee jedheetuma tasgabbiimaan gaafadhe. Gaafannaa waan naa deebise dhageessanii. Ani nama akka sheekotii hinaafuun agarrinaan jedhe. Maalii jedheen? Maaltu bada amma yoo maqaa keetiin masjida ijaare, yoo maqaa keetiin afaan masjidaa bite, yoo maqaa keetiin madrasaa ijaare, wanni si hinaafsise maali naan jedhe. Takka dhageessanii haasaa kana wayita hattuun akkana bifa kanaan afaan bahee haasa'u. Alaamaa qiyaamaa hamaan dhiyaatu osuma irraa barta. Yoo maqaa keetiin kee dalagi akkanatti haasa'a. Ofii kiyyaa dubbisee har'a lakkoofsa isaanii beekaa, iddoo inni jiru beekaa. Walaakiin dhaabbadhu kennee ni dhaabbatee bifa saniin akka gondolee dhabne. Nama gaafa guyyaa qabrii gadi seen irraa mataa isaa akkanatti tumamu beeytanii mataa isaa akkanatti tumamu akkanatti malakaa Rasuulli salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi maal jedhan gaafa tokko manaamaan
malakaan fuutee deemteeni nama wahiirra dhufan ka akkanatti dhagaan mataa isaa wajjaan baasan wayita inni dhagaa fudhatu akkanaa miti ammallee mataan qaata fayye ittuma deebisa maali namtichummaan akkanatti mataa isaa wajjaan baasan kun jennaaniin فإنه الرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة نما قرآن بيكو كوان التين صلاة بيكو صلاة واجبا كأيتين هن صلاة يرمو في بربادت هل كوان فرحا سواب له صلاة نجلة ترو كصلاة واجبا رارف حقا غافة قيامان بوتوتي غافة إني قبري سينرا أكان أما هبهبا كان وجنباسي كانت متى إسا وجنباسا حقا غافة قيامات وجنباسانين ديساني بيك وجنباسانين ديسان ويتتكتي أكنتي ملكان mataa isaa wajjaan baaftu wayita malaktichi dhagaan achi fiigee dhagaa fudhatee as deebi'u mataan fayyee ammallee ittuma deebisa haga gaafa guyyaa qiyaamaatti haala kanaan azabama namni salaata waajibaa irraa tare salaata waajibaa irraa rafe obboleessa kiyya obboleettiiti ni'maa kana wanni ani wajjaan baasee namni salaata waajibaa irraa rafu lakkoofsa hin qabu haasatan ji'a ramadaanaa kaas deemu kana keessa nama salaata zuhurii ganama yoo rafe asraa malee lafaan kaanitu jira gariin magriba ka'a kanaaf qixaata akkanaa kanatu si eeggata waan taateef uf eegaa salaata irraa hin rafina salaanni umuuda islaamummaati waan taateef jajjabaadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum.